Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan ilmaan Oromoo warreen biyya lafaa jirtan nagaa fayyaa keessanii jirtanii jiruuf jireenyi maal fakkaata? Alhamdulillah nama jirra. Ramadaana kana dura liibii yookiin viidiyoo waraabaa jeetiin ture. Amma garuu rakkoo taanaanumaan viidiyoo tana waraabee Oromoota Booranaa hangafa ilmaan Oromoodhaa baay'ee beelaa jiranii, beela wajaamee, beela hamaa jechuudha. Beela akka bara 88 Oromoo Wallootti dhufte. Beela akkasiistu dhufee namoonni waan qabaniin illee dirmachaa jira. Baay'ee garaan nyaataa jira. Baay'ee waan guunuu dhabnee namuu waan harkaa qabuun gargaaraa jiranii. Oromoota Walloo kana Oromoota dhiifamaa wajjin Oromoota Booranaa kana gargaaraadha. Warri waan harkaa qabdan, namni harkaa waan qabne immoo du'aa godhaa fi gargaarsi namaa hanga yoomiitti wanti nama danda'u jiru waan ta'eef Rabbiin rahmata isaa kana akka roobu, rooba isaa akka roobu, rammanni isaa akka roobu mee namuu akka amantii keessaniitti uummata Booranaa kanaaf du'aa kadhadhaadha. Rabbiin rooba kana akka roobu, ramata kana akka roobu, ummata sayyoo agartan imamaan namaan qabatu. Wallahi ilmi namaa kun yoo du'e qabrii keessa jiraate malee akkaataa isaan taa jiran sayyoon argu imimmaantu si qabaa. Yaa ilmaan Oromoodhaa, Oromoo Walloo tanaaf, Oromoo Booranaa tanaaf dirmadhaadhaa. Oromoo Booranaa tanaaf dirmadhaadhaan isin jaa. Rakkina hamaa keessa jiranii saawwan jalaa dhumee jira. Amma kun namatti darbee jira. Namni kun qonkoo fakkatti gabbee walgaluu dhabaa jira. Kanumaaf ilmaan Oromoo warreen biyya lafaarra jirtan, addunyaarra jirtan Oromoo Booranaa kanaaf dirmadhaan isin jaa. Yoo Rabbi nu laaffisee namuu hanguma qabnuun bira dhaabbanne habirrii kuma kunan qabu yoo kuma tokko gargaartee akhirattis addunyaattis Rabbiin itti sii da'uu danda'a. Gatii kee sii kaffaluu danda'a. Rabbiin bakka sii buusuu danda'a waan ta'eef keessaafuu ijoolleen keenya gargaarsa kannaa jiranii ammallee gargaarsa kan akka kan ta'an abdii qabna. Oromoo Booranaa lubbuu baraaraadha. Waan biraa yoo dhabdan gareedhaan guruppiidhaan bishaan tokko yoo waraabdanii geessitaniif baay'ee garaa nama nyaataa. Waa'een Oromoota Booranaa kun baay'ee jechuudha. Miidiyaa kanarratti yoo argite garaas dhukkubsaa jira jechuudha. Uummanni Booranaa hangafa Oromooti. Uummata qabeenyaas qabu, uummata lafaas qabu, uummata tiifatee bulaadha, uummata gurguddaa, qabeenya gurguddaadha, uummata nama gargaaru malee uummata gargaarsa barbaadu miti. Har'a garuu rakkoo hongiitiin wal qabatee dhiigni nama qulqulluudhaa gara malee dhangala'uudhaan kan wal qabatee qilleensi haalli isaa jijjiiramuudhaan uummata Booranaa irratti kunoo rakkoon hamaan dhaqqabaa jira. Rakkina hamaan dhaqqabaa jira. Abbaa amantii haa taatu, haadha amantii ta'ii warri mootummaan biyya bulchaa jirtanis amma yeroon kun yeroo siyaasaa oofan odoo hin taane yeroo lubbuu nama baraaranii uummata Booranaa lubbuu isaanii baraaraadha. Oromoo koo uummata Booranaa lubbuu baraaraa saawwan isaan qaban jalaa dhumee amma maalitti darbaa jira? Namatti darbaa jira waan ta'eef qoonqoon gara malee hammaachaa jirti. Uummata Booranaa kanaaf dirmadhaadha. Namni dhaamsi kiyya kun bira ga'ee sheer godhii. Siyaasaa dubbachaa hin jiru, maqaa namaas dha'aa hin jiru, namaas dubbachaa hin jiru. Kan inni irraa haasaa jiru rakkoo uummata keenyaa kan Booranaati. Namni Rabbitti amantu viidiyoo tana sheer godhii nama hunda biraan ga'ii. Maaliif namni waan qabnuun gargaaruu qabna, bira dhaabbachuu qabna. Yoo Rabbi nu laaffisee akkuma dheengadda Harargeedhaa dirmattanitti, akkuma dheengadda Baalee dirmattanitti
arallee Booranaa dirmadhaadha. Deeggardaas dirmattanii fi arallee dirmadhaa. Uummanni keenya dhumaa jira. Uummanni Booranaa saawwaan jalaa dhumee erga saawwaan dhume namatti darbaa jira waan ta'eef ani baay'ee haasa'ullee danda'a hin jiru. Baay'ee natti ulfaatee ganamalee natti ulfaatee jira. Namoonni maallaqa harkaa hin qabne Rabbi kadhadhaa fi akka amantii keessaniitti Rabbiin akka rahmata sarruubu abdii qabnaa. Inshaallah yoo Rabbi jedhee Ramadaanni kunis dhufaa jira. Masjiidattis gallee eessattis gallee namu akka amantii keessaniitti inni mataskaana dhaquus, inni waldaa dhaquus, inni masjida dhaquus uummata Booranaa kanaaf kadhadhaadhaa. Uummata kana Rabbiin rahmata isaa akka ruubu abdii qabnaa. Yeroo gabaabaa keessatti Rabbiin akka nu gammachiisu abdii qabnaa. Jajjabaadhaan isin jaa inshaallah yoo Rabbi jedhee. Oromoon Booranaa tuni rakkina hamaa keessa waan jiraniif jechuudha. Baay'ee haasa akkasii naman barbaachisu. Warri dandeessan gargaaraadhaa. Haa gargaarru. Boorana kana haa gargaarru. Booronni miidhamaa jira. Saawwaan jalaa dhume amma gara namaatti darbaa jira. Bunni hammaatee jira. Hongiin hammaatee jira. Akka amantii keessaniitti namu kadhadhaa fi Rabbi rahmata akka godhuuf, roobni isaa akka roobuuf, bokkaan halkan edeenutti akka roobuuf jabeessaadhaa. Akka amantii keessaniitti kadhadhaadhaa. Uummata Walloo, uummata Booranaa kanaaf nuuf kadhadhaadhaa. Uummata Booranaa kanaaf rakkatanii dhumanii jiranii mootummaan yeroo gabaabaa keessatti odoo uummata Oromoo eeguu odoo hin taane xiyyaaraan akkuma Tigraayitti bishaan geessaa ture. Uummata Booranaa kanaaf akka bishaan geessee yeroo gabaabaa keessatti uummata Booranaa kana akka rakkoorraa hongeerraa dandamatan abdii qabnaa. Jabaadhaadhaa viidiyoo tanillee share godhaa. Nama biraan naagaadhaa. Kan dubbachaa jiru siyaasaa miti. Waa'ee rakkoo uummata Booranaa irraa dubbachaa jira waan ta'eef kanumaafuu inshaallah yoo Rabbi jedhee waan harkaa qabdaniin gargaaruu qabna. Wal cinaa dhaabbachuu qabna. Maaliif wanticha irraa Booranatti dhaqqabee Oromiyaa hunda keessatti Oromiyaa biratti dhaqqabuu danda'a. Rabbiin nutti hin fidinii. Maaliif Rabbiin hojiinsa jabaadha. Rabbiin as ibidda godhee as bishaan godhaa jira. Kanumaafuu inshaallah ta'ala yoo Rabbi jedhee ummaa miti telefoonaan natti dawwalamaa jira. Yoo Rabbi jedhee ummaa miti wal jajjabeessinaa, wal cinaa dhaabbannaa. Viidiyoo tanillee share godhaadhaa. Laayik godhaa. Yoo laayikii baay'ee qabaatte nama baay'ee bira dhaquu dandeessu waan ta'eef rakkoon uummata Booranaadhaa baay'ee ulfaataadha. Garaa nama nyaataa jira. Baay'ee garaa nu gubaa jira. Kanumaafuu jajjabaadhaa. Rabbi kadhadhaa. Waan qabdaniin gargaaraadhaa. Garuu sooshaal miidiyaa kanarra yoo argite ani sooshaal miidiyaa FIB baana kana seenu jibbeetiin jira. Seenaatis hin jiru. Maaliif rakkoo hamtuun achirratti argaa jira. Rakkoo uummata Wallaggaa, uummata Booranaa kana achirratti argee baay'ee garaa na nyaataa jira. Namatti tolaa hin jiru waan ta'eef uummata Booranaatiif dirmadhaa waan dandeessaniin inni waan qabne immoo du'aayiidhaan dirmadhaa fi isiniin jaa jajjabaadhaa. Inshaallah ta'ala yoo Rabbi jedhee yeroo gabaabaa keessatti wal garraa, wal jajjabeessinaa, wal cinaa dhaabbannaa. Hamma lubbuun jirutti sagalee waliif taanaa, wal gargaarraa. Inshaallah ta'ala yoo Rabbi jedhee Ramadaanni kunis dhufee du'aayitti nu jabaadhaa. Yoo Rabbi jedhee uumaa mitiin isiniin jaa gadaan. Ani baay'ee garaa na nyaataa haasa'ullee danda'a hin jiru. Garuu Ramadaannis dhufee viidiyoo waraabaa hin jiru. Garuu har'a wanni viidiyoo na waraabsisaa jiru uummata rakkoo kana imimmaan qabachuu dadhabaa jira. Baay'ee jechuudha. Haala uummanni san ta'aa jiru yoo san argite jireenya isa jibbisiisa. Wallaahi laziim namni tokko yoo fayyaa qabamee du'e maal qaba? Qoonqoodhaan azabamuun azaba addunyaarraa jechuudha. Aduun kana lafti san gubaa. Naannoon Booranaa irraa naannoo gammoojjiiti. Baay'ee humni hin jiru, bishaan hin jiru. Mootummaalleen waan kana yeroo gabaabaa keessatti dirmachuu qabaa. Uummata biyya alaa qofa eeguu hin taane, biyya keessaa eeguu hin taane mootummaan dursee
ummata Booranaa kana lubbuu akka baraaf abdii qabna. Ummanni kun konkolaataan odoo hin taane xiyyaaraan ummanni kun nyaata argatee nyaata kanallee yoo nyaate dhukkubsatee miidhamuu danda'a. Ummanni kun dooktorrii achitti godhamee fi dooktorrii wallaanaa nyaatallee yoo akkasitti nyaatan malee ummanni isaanii baay'ee miidhamaa jira. Har'a viidiyoo tokko suuraa takka argeetiin mana isaanirraa citaa isa ittiin manaan ittiin sirreeffatan kanarraa gad guuranii yeroo saawwaan isaanii nyaatu sooshaal miidiyaa kanarra deemaa jira. Baay'ee yeroo isaan saawwaa isaanii akka namaatti baadhatanii deemaniin baay'ee gara nama nyaata. Bineensa tokkoon argee ture. Boorana keessa paarkiilee gurguddaa akka addunyaatti jirtutu jira. Bineensi achi keessa jiru bineensa achi keessa jiru yoo argite waan garaas nyaatu ija kana qofaan bineensa ta'uu isaa barta malee telefoonaan irratti dawwalamaa jira giddumaanii. Baay'ee garaas nyaataa kanumaaf Oromoo koo Oromoo Booranaatiif dirmadhaadha. Har'a utuu hin jenne bor utuu hin jenne warreen miidiyaarra hojjetan kunis birrii hanga argataniin gargaaraadha ni gargaarraa. Inni birrii hin qabnes du'aayiidhaan yaadaan gargaaraadha. Oromoo koo dhaamsi koo kanuma waan ta'eef baay'ee haasa'uus barbaadaa hin jiru waan ta'eef jajjabaadhaanaa akka dubbachaa jiru Tamaam Showuu Oroodha. Viidiyoo tana sheer godhaa, hiriyoottan keessan bira geessaadha. Laayik godhaadhaa yoo laayikii baay'ee qabaatte nama baay'ee bira deetii sheer godhaa waliif sheer godhaadhaa. Du'aayii godhadhaadhaa, du'aayitti jabaadhaadhaa, wal jajjabeessinaa, wal cinaa dhaabbannaa. Ilmaan Oromoo akkaawuntiilee hin gadhiifamtee jirtu onlaayinii kanarratti wanti akkaawuntii kana hin dogongorinaadha. Irra baay'een namaa uummatuma Booranaa kanatti hirkatee diinni jechuudha akkaawuntii fakkeessee of fayyaduu danda'u waan ta'eef akkaawuntii sirriitii jira. Warreen gurguddaa abbootii amantiidha. Warreen uummata biratti amantii guddaa qabu nama uummanniinis itti amanu akkaawuntii akkasirratti maallaqa guutaa fi inshaallahu ta'aalaa yoo rabbi jedhee wal jajjabeessinaa, wal cinaa dhaabbannaa, wal gargaarraa hamma rabbiin nu jiraachisetti sagalee waliif taanaa. Inshaallahu ta'aalaa jajjabaadhaan isiniin jaa. Ramadaanni kunis ramadaana milkii akka ta'u abdii qabnaa. Yeroo gabaabaa keessatti inshaallahu ta'aalaa yoo rabbi jedhee takka ajaa waliin arginis yoo rabbi jedhee wal garsiisnaa. Rabbii wal nu garsiisaa. Isammoo ijaan waliin agarrees bakkuma jirtanitti du'aayii keessanii hin dagatinaadha. Uummata Booranaa kana du'aayiin hin dagatinaa. Harkaa qabaattan gargaaraa, du'aayii godhaa fi inshaallahu ta'aalaa ramadaanni kunis ramadaana milkii akka nuuf ta'u abdii qabnaa. Uummata Booranaa kana yeroo gabaabaa keessatti rabbiin akka gammachiisu abdii qabnaa. Uummata Booranaatiif sagalee ta'a, jajjabaadhaa. Ilmaan Oromoo ana haasaa sirriitti illee isinitti baay'iseen jira waan ta'eef naaf galatoomaa, ulfaadhaan isiniin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.